Poi mi wanga ko durba mitiati dubartiin mitiati. No, con durba. Dubartiin amo durba. Jechuun durba dubartiin tokko jechuun ati saalaan durba miti. Okay, durba namni sirraa falmaa jirtu kun dallaalichaa jechuudha. Amma gaa ati durba har'a obboleessa kee ta'e kun ilmoo durbaati. Qulqullina waa hedduu si barbaachisa. Guyyaa saddeet guutuu gaafa booree keessa turtu obboleessa keetti dawalte. Mucaan kun rakkataa jirti. Gaafa inni riipoortii achi keessa turtu jechuudha. Diigalee obboleessa keeti mucaan kun ilmoo durbaati. Waa danuu rakkachuu dandeessi. Furmaata kaa'eef jetteetti bilbilteetta. Guyyaa saddeet guutuu. Laalii miti kaleessa miti dheengada viidiyoo sin agarsiisa guyyaa meeqa boodan argee dhaqee komentii jalatti barreesse. Guyyaa meeqa kaleessa miidiyaarra bahu. Datu fide malee. Kaleessa dhaga'ee hin gaafadhe wallahi hin gaafadhe. Ani beeku bashaadhaa dheedhe obboleettiin su gaafadha. Obboleetti dawalee bashaadha moo isin Jaran mucayyoon dul akka sirrii isiin hin jirre maal rabbee gabeeyta. Osoo abbaan tikeetii irraa mure amanee tikeetii fixe birrii tana anuu hin kassare hin kennu jedhu isiin ka ofiitiin muree jette xabaqaa dhufte. Akka nama isii qarqaaruu goote isii miidhuuf dhabde garuu nuti warra akkasiitii miti obboleettii teenna bakki tee tokkummaan durba moo dubartiidha siin jala san xiqqoo si jalaa dogoggoree ana gadaarekti miti gaafadha si durba moo dubartiidha. Ya ilaha illallah. Ya Rabbi nagaa. Ufii diddaga kabajaan beektu kootu ani kabajaan si galchee ati ammoo sirriin jirtu intala durbaa dhiiste akteettee nukki jibuu barbaadda maqaa gandaatiin safaraatiin jechuudha. Isa koyin buusinni waatti himna. Ati osoo nama sammuu qabdu taate osoo hattuu hin taane ati mataa keetti osoo nama waa hatu waa shaqqalu hin taane dallaalli itti hojjettati nan beeka jechuudha. Hidhata qabda. Ilmoo durbaati gadi baatee rakkataa jirti wanni fedhe yoo ta'e. Ilmoo kabaadha jirti itti erguu dandeenya bar. Akkasiyaa barbaaddu seenaan fuudhuun dandeetti namni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokkummaa waliin waliif dhaabachuun osoo gandaaf kutaa waliin qoodii wallaahi hedduu ulfaadhu tokkummaa na baay'ee si dinqisiifana. Kaleessa illee hawaasa keenya baay'ee aarsaa guddaa kafalaa turte. Hadhallee wallaahi seenaadhaa ulfaadhu galatoomi. Maaliifuu quuqamaa fi dhugaan ati hawaasaaf dhaabbattu asirraa fakkeenya fudhachuu danda'a. Iluunfaattis galatoomaadha warri muciyyoo tana bira buutan. Ammallee muciyyoo tanaanillee reef dhufaa jira bakka iddoo hojiirra ture. Kaleessa waa tokko kaaftanii turtanii gaafa isin biyyatti gabbuute ni beektanii biyya keenya namni waan qabutti kutatee biyyarraa baasaa dhagartee hattuudhaan biyyatti deebite. Akkam goota waan sanii tartiibatti gootamoo maal irraan geettamme. Akkuma gargaarsaatittuu gargaarree muciyyoo tana waan qabnu walitti buufnee biyya biraatti ergina. Rabbumaaf jecha. Gadi buutee baafte waadaadha kun. Meen naannoo dadhabne ergina ka wali ilaallaka. Osoo keetti gadi bunetti malaala kuma gaggaltee osoo irratti gadi hin galle magaalaa san keessa akka gabbuufattee manuma kana dhuftee manuma gartee sirra sagalee taatee kan asirma waan jirtutti buufna jechuudha inshaallah rabbi. Paaspoortii rakkoon qabu paaspoortii sidhaan banatti nigdi baankii amma gadi buutee nigdi baankii banatti 80 shokkaan irra galchina jechuudha. Maastar amma waa jedhee kee 10 mucaawoo hin galchaa ammoo maal jettu waan kaasee kee maastar. Anillee kuma kafanii abboo daqiiqa guurraaf 80 namicha kadhatina namicha seeraan itti deemna akka adabattu kadhatina takka isaan kadhatina birrii takka walla daqiiqa guuraaf namni daqiiqatti 80 guurree biyya biraa namtichatti seeraan gaafadhaan awwalumaayyuu wanni wal caqaachaa ijoolleen asitti iyyuu ayi turii baankii qabaate irra sii galchina iyyuu galtee banattu paaspoortiin ol galchi waan itti ol galchi ayyeen galcha mee ummata kuma 13 guuta tiktookii kiyya kana takkatti tokkummaa na guddis kuma 13 warra jirtan dabalama please of guddisi kan danda'u ni turkiin na dide baabureet illee dagatti kuma 13 guuta mee kuma 13 guuta baankii raqii akkaawuntii nigdi baankii banadhu paaspoortii keetiin banatamuun hin danda'a waan ta'eef paaspoortii of hirkaa qabdaa tolee hin dagatin maqaa keetiin ofii keetii akkaawuntii nigdi baankii ofii keetii banadhu bor akka gadi buute irra finoo feete ture jechuudha. Sii banani achi keessattuu sii banuu danda'ani boolla keessattuu sii banan waan ta'eef paaspoortii keetiin sii banu tolee. Namni immoo olii gad akkas irraa hamne bilbila kee of eeggannoo godhi dallaalatti ala bira hin dhaqini. Leebaa kana finfinnee jirti.
Finfinneetti immoo nama simates amma viidiyoon waraabinaa ergisiin jedhe jidda gaafa geesses sa'aatii kee eeggadhu akkuma ammaa kana jiddattis gaafa geesse sa'aatii bararaa eeggadhu jechuudha. Sa'aatii itti kaatu jiddattis. Finfinnee gaafa geesse illee viidiyoo waraabinatti ergi jiddatti illee asitti illee waraabinatti erge. Deemaan jira irratti dubbadhuuti. Eessilon. nama biraati bilbilchiisanii akka danda'u Amileen sin cabini. Abbaa irra da'u. Amileen sin cabin obboleetti leensa sii jirtu obboleeyyan ta'e osoo gandaa kutaa hin qoodamne. Waan ati baaftee miti sanii olillee oli sii qabuu dandeenya. Wallaahi dubartiidha. Amileen baay'ee cabdi muciyyoo tana. Abshir imimmaan kee kakalee boottu imimmaan kalee sadhangalaattee boottu wallaahi iddoon itti dhagahame. Kanaa miti waan ati baaftee miti dachaa lama sadi goonee biyyatti barbaade si ergina. Yoo deemuu barbaade illee waan tokko si goona abshir obboleetti. Asumaan jara keenya inuu gadi gabaadhaaf hooloo godhaa hundi keessanuu. Warrootuma isinii dalagan warroota asirruu kana hundaaf hooloo godhan rakkoon qabu garuu akkaawuntii iluu kana ijoollee hattuu baasa osoo jedhu gartee riippoortii irraa godhanii waan adda addaatiin jala qaban waan taateef hooloo. Karaa godhan karaa godhan tokko. Maal jennee reessaan saalfattee mata kana likkiitti mammaleen taatu. Akooyineeti birriirra akooyineeti barka nama mara amma cuuphee wal waraanuu jalqabde warri Dubaaya wassayixee jechuudha. Kottu iluu kijibaa ka jettu diqaala hattu zarii hattu Yusuf ta jettu Yusuf hudduu kee haaseenu kottu.